arganis. Eessatti yoom waggaa lameen har'aa duranatti fakkaata yaa keeboon deeggarta gisee dubbatu dhageessee jirta. Akkuma reefu hawaasa keenya Oromoo Booranaa if gammoojjii keessa turre siin jeessan waggaa lameen har'aa baankiin Awaash ispoonsara tahee kan waan san qopheesse keemboon faadaa fi hiriyootuma keenyaa waliini daftara barattoota harka qalleeyyiidhaaf yookaan immoo barattoota maatiin isaanii deeggarsa barbaadaniif gara daftara barattoota nama 3,000 ta'uu natti fakkaata yaa fuunee Baalee deemnu which is waggaa lameen har'aa tura. Baalee gaafa deemnee daftara san baadiyyaa keessa deemnee guyyaa 3 ana Alex Taayyee Keemboon fa'aa Shawangizaa Bulchaa Jaamoo tiktaakni beektaa hedduudha. Achi turree daftara san baadiyyaa san keessatti qoonnee guyyaa 3 bullee achirraa gallee osoo achi jirruu ture. Mana nyaataa nuti nyaata laaqan itti nyaatu jirrutti fe'emasoota as jira yaanii nama sayyaaman. Keemboon ni jira, Alex ni jira, warra jiruun siyaamu jira. Waliin turre ni dhufee laaqana nyaanni harka rigatu jirraa wala garreeni haayee jalqaba namni sun gaafa san dhufe. Maal jee kiu jechuun amma gaa. Baddeesaan fakkachuun amma gaa jee gaafa san dhufe jechuufi. So wala garree dubbisnee akkasuma barandaratti suuraa wajji kaanee wajji ka'ee biraa deemne akka nama Oromoo tokkotti wala garree wal barree adda deemne. Gaafa saniin akkana rabbii ijaa wal nu garsiisin jechuufi. Kasee ajaa'iba achirraa deebinee ni gallee nama kanaa wajjin akkanumatti jechuun laa beeksisii takka walii barreessinee hin beeknu fireendummaa walitti hin qabnu tiktaakaan fooloo walitti hin qabnu lakkoofsa bilbilaa walii hin qabnu Kheeruun sharrumati hamaa fi tola irratti illee wooma takka haasaa wajjin hin qabnu haga guyyaa yoomit haga guyyaa gaafa waa'een artist Ibroo Ibsaa ka'utti. Then san ogaan itti deebi'u Sheekhaa Roobee maaltu kara dhimma keetii fidee hidhamuu kee keessaa harka ni qabaa'e maaltu rakkoon isin jidduu jira keetteef ammoo maaltu ture ani nama tokko wajjin Kadiir jedhama namni sun nama guddaadha jiraataa Baalee Roobeeti namachi nama guddaadha namni hin beeku halleedha dhimma tokko Finfinneedha akka xumurruufiif anaa fi Fitsum nama jaamu nama Fitsum jaamurraan anatti dhufe Kadiir Hajiru Fitsum kajabu kun lakkoofsa anaa kannee walitti nu hidhee sirkii guruppiidhaan galgala sa'a 3 ture dubbisee Finfinnee jira wajji haasoyne waan san akka guddaa as fassaamii jaamuni beeytaami dhimma nama fakkeenya yoo lafatees yoo hayyamoo tokko tees namaaf ceesisuu akka jechuudha. Akkuma nama beeytuun wanta gootu jechuudha. So meeqan u kafaltaa ani isinii kafalaa yookaan akka guyyaa kana keessatti naa xumursiistan nama anaa jira xiyyaa jira Fitsum namicha isaa gara isaatiin dhufee jira nam sadeen kanarra waliin dubbanne 500 qabdiinuu kanne. Maallaqni natti argamee tolee jeeni dullee ganama kaan alatu ture isniina ganama ture. Deebiin irraa eeggachuun maal rageenye nama nagaya nama guddaadha namni sun nama dalagataadha nama biyyi beetu dan isniina ganama naa bilbilee ani immoo bilbila kiyya WhatsAppidhaan yeroo hedduu fayyadamu silkii daayirektiin fayyadamu kaayetiin deeme silkii taneen akka waan amma si dubbisu jiran silkii biraatu jira lafa kaayetiin deeme silkiin kaayee deeme taneen bilbilee ani hin agarree gizeen dhufullee itti konaappiin godhe guyyaa bilbiluu turuu isaa kana arkee in deebisneef waan irra geesse boruutti himnaaf jenneeti namicha bilbilee namicha hojii dubbannee aboogaa yoo kana jarjaratee wanni kun waan guyyaa 2-3tti dhumuu miti yookaan akkaawuntii isaa irraa fudhi jeetiin teekstii namicha sanii kaa stiil waan na bira jiru jechuudha. Namicha na isaa natti fidee dhufeen ni bullee guyyaa 30 ganama akkaawuntii tiyya deemee wanti district goos an Finfinneen jira siin jeemi. Mallaqa kana baankii deemeti akkaawuntii irra nu dabarsee mire qabdii siin jeetiin jira. Guyyaa 30 guyyaa 2 keessatti deemee akkaawuntii district maaliif akkaawuntii qabsiisuun barbaachisee mallaqa hooni jira yoo dhimmi sun siin ta'e mallaqa kiyyaa deebisa qabdii namni gisa namarraa fuudhe waa walirraa bitu yookaan waan tokko walii godhu qabdiillee waliin deebisu garuu an siin deebisuuf siin deebisnallee waliin hin jenne maaliif akkaawuntii qabdee
jeetiin gaafadhee deebii bareedaan harkaan ture yeroo sanitti nama dan bullee oolle amma guyyaa shanuu ta'e akkaawuntii kiyya qabamee ture. Qabamuu jechuun mana murtii deemtee ragaa masakkarsiistee dan achi waajjira poolisii irraa qabaafattee mana murtii geessitee manni murtiidhaa gara baankii barreessee baankiin akkaawuntii akkan sochoone jechuudha. Maallaqa achirra jiru akkan sochoone godhuu jechuudha. Okay. Niin bilbilee fi fasoomi nama kana siif fidee dhufee maaliif wanni kun ta'e anuu barachin na yaamanii maal naan jedhe. Okay akkasii na yaamaniitiin ani maaliif hin dubaachi dhufaa maallaqa isaa yoo ta'e ni erginaa fi jee na hojii dubbate. Ani nama isaanii qaamanis hin beeku. Kana fidee dhufee namicha finfinnee jiraatu dallaala finfinneeti warra markaa turaa kana ni beekta. Kana waliin dubbannee jidduma tana ture kadhimmi artist Ibroo Ibsaa sun ka'e waa'ee miidiyaa irraa gaafa hawwaanii beekanamu abbaan barbaade yaadatti kannachuu danda'a waan si fakkaate gara si fakkaatee fi wanni kun sirrii jettee yaaddeen yaada tokko irra kan ta'e bira dabarta. Koomantiin isaa ta'u viidiyoo waraabdee barreeffama barreessitee akkuma nama tokkotti kan ta'ee fi bira yaada kan ta'e bira dabarta. San irrattiin ani waan tokko yaadadhee waa dubbadde wanni an dubbadde sunillee viidiyoon naga mallee ni jirti. Wayii yaadadhee artist Ibroo Ibsaatiif makiinaa binna jaame kana irrattiin waa yaadadhee wanni yaadadde kuni ustaaz akkaan jaalannuu fi kabajnu ustaaz Ibsaa Hassaniif amma dura makiinaan takka Saawud Arabiyaa bitamtee turte. Makiinaan sun galuufillee yeroo hedduu yaalamtee osoo hin galin ammoo makiinaa san galchuufillee miidiyaa hawaasa irrattillee yeroo tokko baasanii gara TikTok kana waa godhamaa wal qabamaa ture. Hin galleeni haftee makiinaan sun eessa buutee isii hagammaan beeku amma duuba dhuguma taananii binna jaamee chaalenjiin miidiyaa hawaasa irratti eegale kun dhugaanii ta'a. Yoo dhugaa ta'e gammachuu kiyya ustaaz Ibsaa fi artist Ibroo Ibsaatillee anaaf obboleeyyanii ija takkaanii ilaalaa mee waliin ilaallaa hin dhiisinaati immoo waan jalqabna kana galmaan gaha kajoo yaada kana asirratti ture dubbiin kaka'e. Akka itti fudhatamee akka waan an gandaaf yookaan immoo akka gandaatti dubbate. Maybe waan nama Oromoo tokko waan dargaggeessaa kiyyaate yookaan inni nama aartii keessa jiru yaadarra kannachuu dandeessaa waan barbaadechuu dandeessaa akka itti amanutti. Dan dubbiin sun garamitti fudhatamtee hinaaffaa jibbuu baqa waan dila takkaa tureeti. Miidiyaan kun magaalaadha. Magaalaa keessa dhaabbattee uffataan an uffadde kana maana laaltaan isin ta'u beeta. Achirratti ture. Amma sheekaan roobee kayyatte sun viidiyoo tokko waraabe. Ani faawula walitti hin qabnu sun jee wanni isaan biraan ga'u uumaa takka baqaate lolas tolas waliin hin qabnu. Nagees waliin gaafannu jechuufi. Amma viidiyoo inni waraabee irratti murtii guutu ati kajoo tokkoon arge gaafa sanni. Gabra fa'aa minaamin jee viidiyoo waraabeetiin argee viidiyoon argoo. Dhaggeeffadheetiin oole na ajaa'ibee waan deemaa ture ni ilaale. Akkasii. Namni kun gaanama sheekaati. Atis ni beektaa maqaan isaa sheekaa. Salawaata nabi irratti buusee jalqabaa hadiisa fa'aa dhahimaa akka itti beektu hin baan. Ta'eet immoo waan dila takka waliin laagu jira beektaa gahee ilaalu deebiin achirra kan ifate yeroo eenyutti hinaafan beekte. Yoo makiinaa ta'e ani miilaan hin deemu jira. Mee akka amma dura makiinaa eenyu bitamtetti hinaafa kajoon deebii deebiseef. Deebiin kiyya tokko jisan ture. Kan inni isaa deebise. Achirra dhaabbatee waan dila takka inni haasaa ture jechuun nama tuffatte yookaan deebii deebisuuf hin barbaadin tokko dhiistee biraa deemte namallee tuffadhu nama hundaa kabajaan qaba garuu dubbiin isaa nama amantiidhaa wajji wal qabatu sanuu tuffadheetiin dhiise. Waan dila takka haasaa ture amma maal godhee laal kadhimma wajji qabnu reefu si himaameetiin sitti himeemi nuti nama sadii akkamitti akka walii kan inni akkamitti akka silaa walii kannoo qabnu nama sadii jeensi bikki maalleen itti ergame baalerraa ergame markaattoodha turre finfinneedha jira. Dan waraqaa laal bakka kanatti wanni hawaasni daawwatu jiru kun akka adda baafatu si himuu barbaadu waraqaa seeraa jechuun xalayaa seeraa tan manni murtiidhaa ittiin baankii nama tokko daangesse. Himannas yoo waliin nama isa wajji qabaatte abaluu kanaan himadhee jira laalaa waraqaa tan. Kunoo ani mootummaadha akkanattiin akkaawuntii isaa cufsiise. TikTok irratti laayifii dhufee akkana manaa fi ati dubbannu kanatti fidee garsiisuun yakka ture jalqaba tokko farratti. Personal keezii nama wajji qabdu sanuu waan seeraa wal qabatu hin baanaa beeku. Seerri ijaan qabu gurra qaba.
jechuun abbaan seeraa gizee murteessu waan nama wal dhabu, nama wal ajjeesu, nama wal miidhu argeetii miti ragaa waan dubbateen ragaa tokko malee sanuu waan seeraa wajji wal qabatee ganaa kabbiraa duuba jiru miidiyaatti fidee dubbate. Gaafii kanaatiif akkamitti dubbattee maaliif miidiyaatti dhufee jee namni gaafatee hin jiru. Yooniin akkanan godhin, yooniin isaa akkas hin godhin. Amma maaliif kanatti seenee nu wajjin turtee daadheen gadda Kemboon waa'ee kana adda baasee guyyaa dubbatanii jirta. Maybe laayif sanirra anaasi Abu Rashidaa Faannamee. Aruuzaan ta'e turan beeyan. Waan dubbate nama sanii wajji akka wal dhabneeni Kemboon bilbilee tiimate Kemboon naa bilbilee aboo Kemboon kootu nama kana akkas ture kunuuf soonko jamsuunis ni jira maal akkaawuntii dhaqabsisanii maalleen inni kanneen kana kan inni kanneefis kana namni durgaa walii kanneen walirraa bitee yookaan immoo walii deebisee yookaan tahaati akkaawuntii isaa irraa fuudhi waraqaa barreessisee waraqaa abbaa feete barreessitee mana murtii deeyitee maallaqaa kan dogoggoraan itti kanneen yookaan akkas jetteeni akkaawuntii yeroof siidaan geessuu danda'a manni murtii yeroo daangeffamu sanuu. Fuudhiitii waraqaa san maallaqa malteessitiin cheeka barreessee kannaa fi ati immoo akkaawuntii kiyya gadhiisu godhee jennee hojii haasofne. Dheengadda uummata irra dubbataa ture inni Kemboon dhugaa jirtu lafa kaa'e. So anis naa bilbilanii bar viidiyoo waraabinaan ja'anii jeeti namni tokko mucaa baaleeti natti hime sunis. Hai viidiyoo naa waraabin namni akkamii jeetiin gaafadheen. Aboon abbaan keessiin hojii qabu dhuunfaadhaa dhufee naa gaafatu. Ani kana wajji wanni wal qabsiif nutti hin fakkaatu. Okay, Tasheeqaaroo be achirra dhaabbateeti dubbii ajandaa Ibroo Ibsaa sanii wajji wal qabsiisee akka waan hangartee Ibroo Ibsaa waan arsii ta'eef isaa waajjee fakkeessee fuudhee maal godhee narratti duula jalqabe. Maaliif inni filatame bakka kanatti? Ingilii nama maqaa amantiitiin deemu namni maqaa amantiidhaa qabu. Namni sheekha jaamee yaamamu qadaa'aa himu dhimma namaa tokko osoo ragaattiin qulqulleeffatin osoo biran jiraatin osoo nama kana hin beekin bilbilee osoo nan gaafatin waloloon qabnu gaa'ee si galeemi osoo nan arkin waan namni sun jiraata magaalaa roobee ta'eef imagine gandummaan eessarraa akka kaatuun baan amantii keessas akka jirtu eessa biras akka jirtu achi jalqabame miidiyaatti viidiyoo waan dila sanaasee inni hattuudha inni hakkanaati inni hakkasiiti wanni jaamiin hin jiratu walii alaa kulli haaliin qeessiif sheekiif beekaaf wallaalaan hin hafne jaamee ani calliseetiin bira dabre torbaan booda ajandaan sun osuma akka deemu jiru torbaan booda maaltu dhufe guyyaa kudhan keessatti yaa ani yoon isanii sisin jeedhaa ture ani yoon isa akkanan goosisin finfinneen deemu jira isan qabneef yoo agartee jiraatteef maybe maaltu akka duuba jiru kanama hidhu nama dhuunfaati moo gandaan gurmaa'ameeti moo biyya keessaa biyya alaati maallaqaan sponsor godhameeti moo akkamitti maalirra dhaabbatee eenyuuf duuba abdatee abbaa seeraa tokko isaati moo isaa seera muramu waan jiruuf namni gaafii gaafatee haga ammatti waan jiru irratti hin fakkaatu anaaf inni gaafa naan hidhamee si jaawwaliin agarree kaniin an itti himatame magaalaa roobeeti. Ego jirtaami? Yeah. Bikkiin anii fi namni sun itti walii kan inni magaalaa Finfinneeti. Imagine Finfinnee keessa seerri hin jiru jechuudha. Moo addatti magaalaan sun seera biraatiin bulti. Kajuus haga ammatti gaafiidha. Dubbatullee hin barbaanne ture eega gaafii ta'eef hin deebise. Kaarroo bee wanti inni godhe hidhamuu isaa keessaa harka ni qabdaa'e. Jettee haati gaafatteef deebiin kan keessaan qaballee keessaan qabullee jeesii deebisee ture yoo agartee jiraatte eeshira itti taatu maqaa balleessuudhaan maqaa inni hin qabne itti moggaasuudhaan waa meeqa godhuudhaan kijiban irratti oofuudhaan harka keessaa qaba. Hasanirraa ala akkamitti akka ta'e an beekuu baadhus wanti sun ifa ta'uu baatus bikkiin ani itti hidhame roobe kan inni irraa qabame Adaama akka zarraa Adaama Finfinneedhaa ka'eetiin Adaamaa dhaqee obboleessa keenya tokkotu mana nyaataa banee mana nyaataa san guyyaa beeksiseetiin ganama nuu tattaa'aa jiru achitti kan inni qabame. Innis bakka san hin turre abbuma keessiin hojii qabuu fi poolisoota achi dhufanii fi Adaamaa nageessan Adaamaa immoo Adaamaan achitti mana murtee achitti si barbaada achitti yakka raawwatee jira jaamtee ati matamtee naan jee. Okay, gaarantii mariitiin qaba namoota na fuudhanii deeman kanaaf. Mo fi nu harkaa fiigeeti akka akkas ta'eeti waa godhe gaarantii naawwanni godhanii nama yaamanii namarratti naawwanni godhan wajjin deemee dhaqee
Hidhame gaafadhe guyyaan dhagarraa manni murtiidhaa yeroo ballamaan natti gaafate guyyaa 10 tursiisuu barbaadu jechuudha sun. Gizeen dhaqullee maal wajji qabdan jee namni na gaafate hin jiru. Namni ani poolis xaabiyaa dhufee hoggaa yaamanii na gaafatanii nama kana ijaan harkee hin beekuni. Ka waliin nu fide nama akkana jaamu. Maallaaqni nu kanneef akkanaati. Sababni nu kanneef akkanaa. Na biraas hin qabdu hin jenneeni. Duraanumarraa akkaawuntii immoo sababa malee cufsiisee. Waa'een kun waa'ee gandaa fi gosaa wal tuttuqu waan ta'eef akkasitti akka hin hubatamneef maallaqa isaa akkaawuntii gadhiisaa ammas taanaan akkaawuntii gadhiisuu mana murtiirraa waraqaa barreeffate malli isaa kan namuu fi keezii biraa waliin hojii qabaate maaliif hin dhufee asitti hidhamee jeetiin gaa. Sababni asitti dhufee hidhameef maali? Dabbaqaati waan akkanaa tokko ture keessaa haga alatti jaba haga xiqqaatti beekaa haga wallaalatti waan dila takkaa ture ani guyyaa san hidhamee manni murtiidhaa malli namicha akka deebi'uuf naaf namichi nagaya waliin qabu nagaya wal gaafannee wal dubbisnee adda deemnee saayibota kiyya aswaan kaniin galateeffadhu Feesal Jibriil Bucaa jaamu warra dheertuu hojii ture gaafaan giseen qabamee deemurraa illee makiinallee qabee jala deemee isaa achi na hojii turan isaantu beeka bakka. Wanni sun akkasitti cufnee bakka gabbayee miidiyaatti illee dubbatu hin barbaanne haalliin keessa turee fi istireessa hamaa tokkos ture waan hin malle tokkoo fi akkasittiin maaliin godhe cufeetiin biraa deebi'e manni murtii waraqaa barreessee akkaawuntii illee gaddisaa maal jaajee kasi ajaa'ibu achirraa giseen dhufu ani hisseetiin jira jeetaa isaa ture inni akka itti hissemee bi ajajee yoo hidhuu batta karaa kanaan qabaa fida asitti sidha jee ajajee akka ifitti dabarfachuu danda'a ammoo wanni inni godhe yaa garee takkaa jirata maallaqaan biyyaalaa kanaa namoota isaan hin barbaanne balleessuudhaaf namoota akka isaa kanatti erganii karaa seeraatiin isaa ta'uu maaliidhaanis waan dila takka godhan tokko jira. Ni beeka namoonni hedduun amma yoo maqaa yaamuu baadhilleedha. Saniitiin carraa qabutti fayyadamee maqaa kiyya dhahatee hojii miidiyaatti as bahee natti fakkaataa ala waliin beeynu wal agarreen beeynu gaafa waggaa 2 duraa kanas hin jeessa wal agarre ammoo gandummaa yoo ja'ame sheekhaa maqaa sheekhaa qabu tokko miidiyaatti as bahee waan hin qabne. Even keessa dabree waan jee ma viidiyoo isaa afaan na bira jiraa jechaa ture jaannan giseen dhagu. Haga kanatti sin jechuu kiyyaa balasa kiyyaa wanni ture kana wanni anaan jaame khabiraa wanti ta'e immoo khabiraa waan akkana kana. Okay. Achi keessatti isin walitti buutanii walitti illee bu'uu bira kuttanii fi namootni sababa keessanii hedduu walitti bu'e. Speeshaalii akka Harargee fi akka Arsii waliigalatti ijoolleen as gubbatti hedduu walitti deddeeffachuu turtan. Akka amma jettetti gareetu jaaramee hajattuutu dhufe Sheekhaa Roobefaan garee qabanii ati yoo sibiraan garee qabaachuu turtanii yeroo sanitti garee waliin as gubbaa even live gubbattis tahee viidiyoo mumurame arke tahee atilleen akka Harargetti yeroo san baatee dhaadachuu turte yeroo sanitti maaltu akka dhaadattu si godhe yeroo dhaadattu san Harargee garee ijoollee Harargeetti wajjin qabaachuu turtammoo hara dhaadumsaa wanni si oofe maali oggusanitti viidiyoodhaan arke waan hin ta'eef. Dhaadannoo qofa osoo hin taane waliin waa nama waa godha nuufitti gartee waan minaalbaatatti nama hinaafuu miti. Haqeessaa qeessiif sheekiif beekaaf wallaalan osoo hin hafin anarratti jecha nan dubbadhe kanaaf akkana ta'e yoo makiinaa ta'e warri namaa bitu eenyu hin beektanii. Suni dhuguma lafa jirtu immoo hawaasni tokko aadaa fi duudhaa amala addatti qabu qaban akkuma naannootti amal gandi hundi yookaan immoo kutaan hundi. Ani immoo kanarratti wanni nan jee hawaasa Harargee irraa hin dhaladhe akka Oromootti Oromoo akka Musliimatti Musliima akka Itoophiyaatti Itoophiyaa immoo hawaasa baha Oromiyaa kanarraa hin dhaladhe hawaasa kaashtuu kaashii jaamu kanarraa. Ani garee isin qabu kophaan deemas ni beekta. Andan wanti ture kana garee nan jaaradhee namni tokko natumsi jeen hin jiru. Dhugaa namni hundi immoo laalee ijaan ni arga. Sii galeemi? Kana dhaadannoo nan godhe yookaan immoo wanti nan godhe wanni kijibaa takka achi keessa hin jirtu. Ani Harargeedha jechuun yoo gandummaa ta'e yaa ani Harargeedha.
ammallee Oromoodha. Oromoo keessaa kutaa Harargeetti duuba waan inni itti dhaladhe harbis namnis beeku maaltu dhaadannaa godhee. Okay. Filatte? Yaa. Thank you. Okay, osoon karaa gaafii itti aanu hunda barreetti atis tahee Sheekh Arroobee isin nama gurguddaa. I think Sheekh Arroobee azala jirtan ta'a na dhageessa. Isin lamaanuu uummata gurguddaa taatanii influensara hordoftoota atis hordoftoota hedduu sheeninis hordoftoota hedduu qabaatee nama Oromoo taatanii sanirraa nama Islaamaa taatanii san booda araara akka itti buustan irratti osoo joo qabdanii isin lamaanuu hin araaramnuu jettanii ka'utti fattan namni yoo nama walirraa ajjeesee ni araaramaa. Ati yoo obboleessa kiyya murtii karaa araaratti yoo nufi waan kana achisiisine maal sitti fakkaata? Namni irra walii dabra, namni walitti balleessa, wal lola sigalee namni akka obboleeyyan lamaanuu qawweenis wal dhaa garuu walitti ni araarama. Waan kana karaa araaratti atis nu qabamtee sheekaas anis nin dubbisa waan kana yoo karaa xumura goonee isin obboleeyyanii salaamu alaikum afootuun illaa qofa waliin jettanii namuu san booda dhimma keessan ooffattan moo maal si fakkaataati akka keetitti? Yaada kan ka'e akka namatti akka hawaasaatti yaada bareeda. Gaafiin sii qaba asirratti akka obboleessa Muslimaa akka obboleessa Oromoo akka namummaatti illee. Seera Oromoo seera namummaa seera Islaamaa keessatti illee namni tokko gizee wal dhabe maalirra dhaabbatamee araarama. Waan irratti walitti balleessan san jidduun dubbatameeti. Abbaa balurra badiin muramee ati badii qabdaa dhiifama gaafadhu ati akkana jaamee kan booda badiin san walitti muranii badii an balleesse jaanii dhiifama wal gaafatan kan beekutti gaara. Dhagee. Waan jiru reeta osuma araaraa miti wanni barbaadite tarii waraanee ni dagata. Inni miidhamee fi waraaname garuu yoomillee hin dagatu. Araarri murtii guutoo dawwalanii yookaan immoo karraa yaamanii TikTok irra fidanii waan ilma namarratti hin godhamne hin yaadamne anarratti godhame ani araara godhu hin jiru inshaa Allah araarri yoom akka godhamu guyyaa takka akka godhamu ni hin beeka gizee akkamii waan hoggaate. Okay, afoona illa. Nti waanuma salphaa seeneti afootu waliin jaa jedhee khairuma yaadneeti eefa dubbiin akkanatti jabduu fi ulfaattu murtiin connection keessa qabe. Okay, eefa dubbiin akkana ulfaattu fi guddoo taate. Okay, na dhageessa amma? Asirra gootu? Okay. Tole kana akkanatti bira kunna.